bilisummaa Sinab dada Sinib sada Inam tukukuma Diga sikap sisu Dungo Hirarani rakacha Dungo Abdi chala kiki Dungo Jadi itu fufaga faru dungo Dungo Thank you Harka fuudhee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuun keenya har'aa eegalee jira. Kaaribuu keenya har'aatiin keessummaa addaa tokko qabadhee dhufee jira. Keessummaan kun Dungoo jedhee eegalee jira. Egaa hundeessaa dhaabbataa leenjii taatummaa Dungooti. Kana qofa osoo hin taane daayirektaradha. Taatummaadhaan illee ni hojjeta. Ogeessa tiyaatiraati. Keessummaan keenya har'aa Fiqaaduu Daadhii jedhama. Egaa artistii keenya waliin turtii bareedaa ni taasisna. Sinan qaxumuraatti kaaribuu keenya hordofaa. Egaa misirroodha miti reeti. Misirroon immoo dafee manaan bahu si eeguurratti illee sa'aatii baay'ee finne. Maarree. Sittoo miti mana keessaa. Waan ho'aa sana keessaa bahuun immoo baay'ee ulfaata. Ulfaataadha miti. Maarree. Miira isaa hin beekatan inuma beekta. Sirriitti hin beeka miira isaa illee. Na hubatta akkas tanan. Kanumaafuu fuula gammachuudhaan na simattee jechuudha. Sirriitti malee. Nama na hubatu argachuu kooti. Sirbaa misirroo akkasii jalatti illee baay'ee sirba kana hin danda'u. Misirroo lamaan kan gammadanii cidhagaa ilaa baga geessanii. Baga geessan baga geessan. Lee. Isa kana tulaa gurrarraa jedha beektaa. Isa naan jedhaniidha. Waaw baay'ee namatti tola. Galatoon ulfaadhu. Waamicha keenya kabaddee gara istiidiyoo keenyaatti waan dhufteef ulfaadhu siin jenna. Isinillee na kabajanii iddoo kanatti naaf yeroo keessaniif kabajaa fi ulfina guddaa isiniif qaba. Ulfaadhu. Silattuu misirroo dhatteeti kunuun sanatti baay'ifte. Kanumaaf jedhee yaadamisi. Teessoo kee irraa ol ka'uu keetiif immoo ulfaadhu. Misirrummaan kana qaba. Kabajaa kanaa qaba waan ta'eef. Misirroo ta'uun kun akkam? Baay'ee namatti tola. Dhugaadha. Amma kana turuun balleessa ijaarte? Kana turuun kooyyuu baay'ee na gaabbisiisee miira jedhu keessaan jira. Nu gaafa turteete natti akkam ture yeroo fuudhuun jette. Yeroo baay'ee akkas gaafin jedhu maal iskiriiptiidhaan barbaadde waan hin jedhamuuf namni akkana jedhee naa deebisu hin jiru. Kanaaf jedheetiin malee gaafachuun dhiisne gaafadhee gaafa jedhu barreessees gaafa hin jedhu ofii kiyyuu maammoo misirroodhuma ta'e. Waggaa meeqatti fuute? Dulluma keessan fuudhe. Ifa na cufa liqimsee booda. Iwayyure. Shantamii lama miti? Baay'ee namatti tola egaa hojii aartii kanaan hojiilee garaagaraa hojjettee jirta. Giddu gala leenjii hundeessuu irraa kaatee hojiilee gurguddaa hojjettee jirta. Mee garuu gara aartiitti kan si fide jalqaba irratti maanni mee hojii kee jalqaba akkamitti nu yaadachiistame? Gara aartiitti akkaataan itti dhufe yeroo baay'ee anattuu gaaffii natti ta'a jechuun haala kana guyyaa kanaa fi taatee kana jedhee yaadachuun dadhaba yeroo baay'ee. Addunyaadhuma aartii keessatti nuuf arge waan ta'eef. Sababni isaas yeroo inni elementarii baradhu jalqabee miini miidiyaa kanaa fi gumiiwwan hedduu keessatti hirmaachuu baay'een jaaladha. Dabalataan waltajjiiwwan adda addaa nan hojjedhe yeroodhuma sana ani waltajjii gaggeessuu baay'een jaaladha. Mana barnoota irratti qophiin hogguu jiraatan diraamaa waan akkasii sana irratti hirmaachuu baay'een jaaladha. Taariitii sanumatu na keessatti guddatee ogummaa kana keessatti akkan of argu na godhe natti fakkaata. Kanaaf yeroo kanaa fi haala kanaatiin jechuu hin danda'u. Garuu caalmatti aartii keessa kan turuuf kan na godhe garuu yeroon inni kutaa 10 qabxiin na dhufee kutaa 11 seenu murteesse tokko gahee mataa isaatii ta'uutu natti fakkaata. Murteen sunis maanni ani naachuraal saayinsiin danda'a. So natural science seene. Kan inni ta'uu barbaadu immoo joornaalizimii barachuun immoo baay'ee nan fedha. Theatrical artiis immoo baay'ee nan fedha. Waan hin dandeenyeef naturaalii filadheeros. Gaaf kaan gaaffii wayii sammuutti na dhufe. Ani kan hin barachuu qabu waan nan danda'u moo waan nan fedhuudha yaada jedhu wayiitu natti dhaga'ama. Dandeettiin qabu kan biraa? Fedhiin koo kan biraa? So isan danda'uudha moo namni ani barachuu qabu
fedhii koodhaa jedheeni gaaffii of gaafadhe. Yaada kana akkamitti akka naa dhufe beeku bilchina sammuu yeroo sanaatiin wanni hin jennu. Bilchaataa turte jechuudha. Bilchaatumaan ture natti fakkaata. Gaaf kaan isan fedhuun jiraachuu qaba waan ta'eef jedheen dubbisee maal jedheen kadhadhee yeroo sana akka naa jijjiiramu godhee sooshaali seenee digirii koo jalqabaa joornaalizimii dillatti baradhe. So gaafa joornaalizimii barattu gaammoo tiyaatira aartii keessa maayinariidhaan jira mitiire. Moora ogummaan kun inumaa naa ta'e miidiyaatti dhiyaachuu fi ogummaa kana cimsee deemuudhaatti mooraa keessatti sochii adda addaa godhuudhaaf karaa naa saaqe. Tariituun taatee xiqqoo ogummaa kana keessatti har'a akka nuuf arguna godhan keessaa isa tokko jedheetiin ni yaada. Achi booddee hojii jalqabaa fiilmii irratti gaddiin hojjedhe jechuudha. Gaddii daayirektara sin ture, taatoo Goobaan Galeessaa sin ture, taatoo hangafaan ture. Baay'ee jaaladhee maal jedhee baadiyyaa torban tokko ciisee maal jennee gara dirreen cinnee kanatti hojjenne baay'isaa gammadee hojiin inni hojjedhee fi even seetingiin yeroo sanatti bakki turre hundumtu sammuu keessatti natti mul'atu fiilmii gaddiitu hojii jalqabaa koo jechuudha. Waaw nu yaadachiisme waan ta'eef paartii ta'ee nu yaadachuu dandeessa? Fiilmii gaddii keessatti diyaaloogii tokkoon baay'ee jaaladha. Riyaasaatiin jedha barattoota yuunivarsiitii qabsaa'aa ta'aniiti yeroo sana kaaraaktarri ani hojjedhe gaaddisaadha maqaan koo. Gaaddisaan kun qabsaa'aadha nama jabaadha maalidha. Seenaa gaaddisaa Luphaasaatiillee bu'uura godhatteeti kan iskiriptiin sun qophaa'ee barreessan yeroo barreessu. Riyaasaatiin maal jedha hin sodaatin baay'ee nyaara hin sodaatin maal sodaatta du'a sodaatta miti. Du'aatti sodaattee fi miti kan siif hafu. Duuni karoora mataa isaatiin ofii isaatiif dhufees fudhata. Haga sanatti karoorri kee waan gatii qabu, waan dhalootaaf ta'u hojjettee darbuudhaaf qofaadha. Kanaaf sodaattee du'a ofirratti hin eegin. Haga inni dhufutti wantoota of fuulduraa dhabamsiisuu qabdu dhabamsiista. Fuulduratti fiduu qabdu fiduudha qabda. Sodaan hin barbaachisu. Tiraajeediidha fiilmichi. Ilmii baay'ee guddaa fi baay'ee jaalladhuudha. So dubbii kana baay'ee jaallatta jechuudha keessa. Jechuun du'a maaliif teesseetti ni eegda. Duuni bar fedha keetii miti, karoora keessa miti. Karoorri kee waa tokko hojjettee waa tokko lafa keessa dabruudhaa jedhaan kaarakterichi. Baay'ee namatti tola. Egaati hundeessaa dhaabbataa giddugalaa Dungooti. Mee kana hundeessuu yaadni kun akkamitti sii dhufe? Bara kam hundeessitee haalota yeroo sana jiran nu yaadachiisime? Giddugalli leenjii taatummaa Dungoo 2009 hundeeffame. Giddugala leenjii taatummaa kana hundeessuudhaaf wanni ka'umsa naaf ta'e waa lama. Tokko iskiriptii tiyaatira Dungoo Bilisummaa kan jedhamu tiyaatira kiyya jalqabaa. Ani tiyaatira sunanaaf ilmoo kiyya jalqabaatiin jedha. Tiyaatira sanaan harkaa qaba ture. Fiilmitti qophaa'eera aktuwaali. Isa sana hojjechuudhaaf ijoolleen na barbaachiste turte namni wajjin hojjedhu. Namoota sana miira barbaaduu keessan ture. Akkamitti walitti qindeessee maal jedhiitoo hojjechuu danda'a miira jedhu keessan ture. Tokko kana. Iskiriptiin sun harka jiraachuu isaadha. Lammaffaa yeroo sana ani 2006 jalqabee FM 97 tuqaa tokko EBC'n hojjedhan ture yoos. Reediyoo irraan hojjedha afaan Amaariffaatiin inni hojjedhan ture. Yeroon gaazexeessummaadhaan miidiyaa sanarra hojjedhu galgal gara yegetan mishiit maal tiyaatroota kana seenee carraa ilaaluu nan qaba. Eventii afaan Amaariffaatiin qophaa'an kam irratti na fuudhanii deemu warri wajjin hojjedhu istaafiin. Achi keessa taa'ee nani naaffan ture. Waltajjii irratti yeroo hojjetan nani naaffan ture. Giddugala leenjiiwwan koorsiiwwan gaggabaaboo fudhachuudhaaf tiyaatiraaf jedhee wanuma Finfinnee keessa deddeemu afaan Amaariffaatiin jira keenya hin jiru nani naaf. Isa kana utuun keenyan godhee yaadan ture. Hawwii jechuun akkanumatti hawwu. Gaaf kaan yeroo baay'ee ani seera harkisaatti namana. The law of attraction itti baay'ee nama faalasama sanaatti amanuudha. So the law of attractioniidhaan wanni na barbaachisu hundan godhe dhimma kanarratti jechuudha. Achi gaaf tokko sanbata guddaadha. Afoo balbalaa mana koottiin dhaabadheera. Achi ijoolleen wayii namoonni keessummoonni gara waldaa wayii deemu. Mana nan jiraadhu sana Bishooftuu. Mucaan natti dhiyaatu tokkotu jira, anis garas deemu jira, natti goree nagaa maal naan jedhe ogummaa kana akkan jaaladhus maal akkan jedhu sirriitti beekan walitti dhiyaatu. Eessa deemtu maaliif uffata aadaa uffattanii deemtu irraa waan addaa maaltu jira jennaan waldaatti kabaja ayyaanaa akkasiitu jira naan jedhe. Maaf hin deemtu naan jedhe. Hin danda'ama moo maal rakkoo qabaa rakkoo hin qabu kottu.
naan jedhe waa'ee walitti dhiyaanne isaan. Haa ta'u rakkoon qabu waa'ee rakkoon qabu haa ta'u malee nan dhufa deemiin jedheen. Inumaa yoo bar diraamaa wayii dhidhiyaatu hin jiru waan ta'eef ati waan akkasii jaallatte rakkoon qabu kootu aartiin isin jira naan jedhe nutti koosee darba. Erga isa gaggeessee booddeen duukaa bu'eetoo deebi'e iddoo sana. Waldaa sana achitti waaqeffadhooni dudduuban taa'e. Waldaa amantaa. Waldaa amantaa maqaan Yesuus jedhama. Maqaan Yesuus Calalaqaa jedhama waldaan amantaa sun. Ani waaqeffataadha. Deemee nan taa'ee nan hordofee diraamaan jedhame sunis nan laalee maaliin jedha. Ijoollee ani kanan deemee fi diraamaa jennaan tuuta diraamaa hojjetu sana barbaachan deeme. Galma kee milkeessuu. Sanaaf hin deeme. Gaa bakkis gaa bakka amantaan adeemsifamu waaqatti kadhata waan ta'eef hidhana milkeesse ijoollee sana argadhe. Dhumarra dudduuba baheen ijoollee sana ilaaleera waan ta'eef duubaan gaafa sagantaan xumuramu deemeen dubbise. Ani akkana iskiriiptii akkas akkasiin qabaa waan akkas akkasiin hojjedhaan afaan hojjedhaan jedhe. Maatii ayyamsiisnee dhufnaadhaan malee hin danda'amu asii baanee iddoo biraatti shaakaluudhaan. Ejjatti shaakaltu naan as keessatti shaakallaadhaan gurmuu dargaggootaa qabnaadhaan. Yoom sa'aatii meeqa waarii booda nan dhufan jedheen. Deemee guyyaa lama sadii cal jedheen shaakalsiisee dandeettii koo maal kootti agarsiise kan malee gammadan. Achi booda natti hin tolu achi waan ta'eef iddoo akkanaatti koottaa galma aadaatti koottaa jedheen galma aadaatti beellama. So giddugalli leenjii taatummaa Duungoo bara 2009 ijoollee torbaan eegale. Isa ijoollee waldaa keessa dhattee baafatte. Ijoollee achi keessa ijoollee muraasa argadhee lama alaatti argadhee walitti ijoollee 5 argadhee 2 ijoollee 7. Achi keessa ijoollee 2 dubbisee isaan fidatanii dhufanii 5 ta'an. Ijoollee 2 immoo alaa hiriyoon isaanii dhufan. Nama torbaan eegalle waggaa tokko keessatti gara nama 37tiin tiyaatira jalqabaa Duungoo Bilisummaa hojjedhe jechuudha. Achirraa jalqabe giddugalli leenjii kun. Kanaaf waggaa 9 ta'e jechuudha. Amma waggaa 9 geenyeerra otoo addaan hin jitin. Kan jalqabaati miti? Kan jalqabaati jechuun kontiineesli giddugala leenjii taatummaa jedhee kaarikulamii maal godhatee laayisensii baafatee kan hojjetu akka Oromiyaatti hin beeku hin jirus dhugaadha. Ani amman beeku giddugala leenjii taatummaa ammaan baallataadha kan hin beeku Oromiyaa Aartii Inistituutiidha giddugalli leenjii. Oromiyaa Aartii Inistituutii sana booddeedha. Oopiniingis maal maalis waliin hojjenne faamiliidhas isaan wajjiniin waan ta'aniif jechuudha. Malee Duungoon kan jalqabaatti hagam beeku. Walumaa galatti Duungoo keessaa turtii haga kanaatti gara ijoollee 720 wayiidha. Daataadhaan seeraan baratanii eebbifamanii sartifaayii warri ta'anii. Ka'umsa taatee fi jirta argite kan biraallee akka banamuu fi dargaggoonni fedhii aartii qabanillee gara aartiitti akka dhufanii fi hojii hojjettee hojii salphaa miti. Waggaa meeqa baratama garuu? Moo ji'oota? Ji'ootanii jaagaa waggaa tokkootti nuti yeroo baay'ee ji'a 8 waggaa tokko gidduutti xumursiisna. Mee amma immoo waa'ee Soolanii akaasnume fiilmiin Soolanii egaa fiilmii baay'ee bareeduudha ergaa jabaa qabudha. Namoonni hedduun jaallatanii qulqullina piroodakshinii isaa akkasumas ergaan dabarsee nama baay'eetu itti bohaara itti bashannanee. Ati immoo fiilmicha irratti taatoo jabaa taatee hojjetteetta akkasumas daayirektara fiilmichaati. Fiilmiin kun egaa best film of world jedhamanii fiilmota badhaafaman keessa galee jira. Mee waa'ee fiilmii Soolanii akkasumas badhaasota argaman miira yeroo sana ture moo haa taphannume? Fiilmotaan hojjedhe keessaa fiilmiin Soolanii dhugaadhaanaaf hiika addaa qaba. Maaliif ogummaa kana keessatti dhugaadha namni kamuu maqaa ni barbaada. Ogummaan keenya ogummaa maqaa barbaadudha. Ogummaa namni akkasii jajjabeessan itti barbaadudha. Ogummaa haamileen keetti cabuu danda'u fi haamileen keetti ka'uu danda'udha. So ogummaan keenya ogummaa haamileedhaan wal qabatu waan ta'eef. Soolaniin kanaaf anaaf miira addaa qaba. Dhugumaa Soolaniin biyya Ameerikaatti Chaarlotte Film Festival jedhamu irratti Best International Film jedhamee geeba fudhanneerra. Produuserrii fi barreessituun fiilmii Soolanee Qeeroon Darajees achitti argamuudhaani geeba fuuteetti. So achirratti fiilmota dhibbatu iskiriin haawut ta'ee jedhame gaafa naa ergamu daayirektara waan ta'eef daayirektara isteetimantii wanni jedhamu ni ergamaasi. Daayirektar noot maal maaliin gaafatu foormaatii guutee guunnee kominikeet goona. Isheen immoo jala buutee hordofaa turte waan ta'eef fiilmota dhibbatu iskiriin haawut ta'e gaafa isheen naa ergitu gaafa laalu kuni waan guddaadha. Sarkaa addunyaatti sarkaa Afrikaatti fiilmota kana wajjiniin dorgomuun iskiriin haawut ta'ame fiilmiin dhibba ilaalamuun mataa isaa gahaadha.
Dorgommiif jedhamee ogeessonni taa'anii feestivaalaaf dhiyaateetu baay'isee kan ilaalameeti kan badhaafame. Ilaalamuun isaa gahaadhaan jedhee. Gaafa injifannoo keenya barru miira addaatu natti dhagahame. Dhugaa Rabbi. Maaliif seenaa dhagaa? Akka Itoophiyaatti fiilmii mo'ate keessaa fiilmiin Soolanee ta'uusaa ana na boonsa. Achirratti immoo ani qooda qabaachuu qabu. Akka dhuunfaatti baay'een boona. Akka Oromoottis baay'een boona. Akka biyyaatittis baay'een boona. Kun anaaf wannoo guddaa qabasiin jechuu barbaadatan. Achi booddee biyya Faransaayititti beekamtii laatameera. Anis akka daayirektaraatti sartifaayii ta'eera. Sartifikeettiin biyya sanaa na ergameetiin hin jira. Akka carraatee affeeramnee illee turre irratti argamuu hin dandeenye sababoota adda addaatiin. Biyya Xaaliyaatti feestivaalaaf dhiyaate agarsiisa dhiyaateera. Biyya Xaaliyaattis oradii akka hin argamuuf wanni jedhamee ture. Hin argamne achirrattis kanaaf beekamtiiwwan adda addaa fi feestivaaliiwwan adda addaadhaaf fiilmii dhiyaatedha. Kun akka fiilmii biyya keenyattis akka anaattis akka Oromummaa kootittis muuxannoo gaarii fiilmii kennee fi anaaf immoo fiilmii guddaa miira addaa qabuufidha. Baay'ee namatti tola dhugaadha. Nama gammachiisa akka biyyaatti gammachuunsaa keessumaa immoo biyyoota gurguddatan hedduu isaanii biratti indastiriin fiilmii indastiriin aartii kana keessa jiru baay'ee olaanaadha. Isaanii waliin dorgomanii injifachuu danda'uun immoo gammachuu nama maraati. Mee fiilmota meeqa daayirekti gootee taatummaadhaan fiilmii hojjettee meeqa akkasumas immoo kilippiiwwan garaagaraa artist Elsaa Nugusee gudiin ta'ee. Kanillee gudiin taane. Elsaatu sirbee gaa wanniidha. Gudiin ta'e jettee Jimmaaf kan isheen sirbite. Sirba baay'ee bareedaadha baay'ee. Sirba baay'ee bareedaa yeroo gabaabaa keessatti daayirektara kilippii isaati. Gaafa Caaluu Awwaardii irratti badhaafamu baay'een gammade. Hagaa oole jechuudha. Kan hin gammade gaaf sana. Jechuun Elsaan baay'ee cimtuudha baay'ee. Baay'ee cimtuudha. So nama ogummaa kanaaf uumamteedha. Sababni isaa baandii keessa yeroo hojjettu yeroo maal jettu sirriitti nan ilaala waan ta'eef hojiiwwan hedduu hojjeta. Amma immoo dhiyeenya kana immoo numayyuu baay'ee ariitiidhaan hojii babbareedan hojjetaa jirti. Kilippii sun badhaafamuu isaatti baay'een gammade. Kilippoota muraasa daayirekti godheera. Yeroo baay'ee hojiidhuma natti dhufeen fudhadhee daayirekti godha malee baay'inaan hordofee deemee ta'u wanni hin jedhu hojichan ari'u yeroo baay'ee sirboota. Kana fiilmiidhaan fiilmota lamaan kanadha gaddii fi Soolaneedha. Fiilmonni biraa short muuviiwwan adda addaati kan jirani. Reefuun jalqabbiitti jira waan ta'eef kanaa olitti fiilmota hedduu fi diraamoota hedduudhaan kan inni daayirekti gochuu barbaadu waan ta'eef isaan sana lakkaa'achuun barbaadu. Waa'ee tiyaatiraatti dhufnu ammoo keessumaa mootii addumaan ogeessaa tiyaatiraatiilleeti. Tiyaatirota hedduu hojjetteettaa agarsiisuu irratti godinaalee Oromiyaa hedduu akka deemtanii agarsiistan illee dhaga'een kan hin jiru garaagarummaa fiilmii fi tiyaatira gidduu jiru nuu kaasiiti. Jaalala tiyaatiraaf qabdu sochumaan nuuf ibsime. Tiyaatira baay'een jaaladha. Egaa nullee amma ijoolleen kiyya yeroo of waamtu amma dungoo dhaabbanni keenya dungoo aarti piroomooshin jedhamu ijoolleen koo garuu ani mucaa dungootii ofiin jedhu yookiin immoo garee tiyaatira dungoo ofiin jedhu. Warri alaa ijoollee garee tiyaatira dungoo sana ijoollee garee tiyaatira dungoo bilisummaa nuun jedhu. Nullee garee tiyaatira dungoo ofiin jedhu. Maalirraa kaaneeti jaalala tiyaatiraaf qabnu irraa kaaneeti. Kanaaf iddoo adda addaatti naannoofne agarsiisne irraa tiyaatiroota hojjenne keessaa tiyaatirri dungoo bilisummaa isa jalqabaadha. Achumarraan calcalliccite kan jedhu hin jira. Addunyaa sobaa kan jedhu hin jira. Kaleessumtiigoo kan jedhu hin jira. Ganameen hin jira. Hin jijjiiru tiyaatiroonni. Kana keessaa tiyaatiroonni baay'ee yeroo itti fudhannee itti dadhabnee waan hojjenne keessaa dungoo fi ganameen tiyaatiroota gurguddoo baay'ee jaalannudha. Beekamaadhallee lamaan. Beekamaadhallee lamaan. Maaliif tuuriitti gooneerra? Bishooftu irratti hin daangoofneen isaanii. Dungooni seenaa kaleessa qabsoo barattootaa wal qabateet ka'a. Sirnoota darban sana qeeqaa maal jedhaa aarsaa kaffalame sana kan nama yaadachiisudha. Baay'ee imooshinaal kan nama taasisudha. Intiniin isaa miirri isaa. Finfinneetti agarsiifneerraa, Shaashamanneetti agarsiifneerraa, Adaamaatti agarsiifneerraa, Amboo ture,
haala yeroo sana siyaasa tureen daangofnee maaliidhaan wanni jenna bishooftutti yeroo lamaa sadi akkuma sinimaatti irra deddeebina agarsiisaatiin kan turre. So ganameenis akkadhuma sana Finfinneetti illee dhufnee agarsiisneerra bishoofturraa irra deddeebisuudhaan agarsiisneerra. Abbuu artiist Abbuu Mucaa jedhamudha pirooduusarii daayirektarrii anaa taatuudhaan achi anaa wabiitu barreesse iskiriiptii sanaa tiimuma dungoo qofaan hojjetama. Nama tiyaatiraa fakkaata illee gaafa si ilaalan areeda kee kanas yeroo ilaalan. Kanaaf yeroo baay'ee jaarsa naan jedhu anama nan jaaladha karaktera simpilis meekaappiidhaafis hin dhufa waan ta'eef nan jaaladha kanarraa ka'aniiti jaarsa naan jedhu. Kanaaf tiyaatira baay'een jaaladha. Garaagarummaan tiyaatiraa fi diraamaa gidduu hojuma gidduu gaafa laaltu baay'een tiyaatirri baay'ee ulfaataadha. Ulfaataadha. Sun laayiviidha kallattii maanii dhiyeessitu irra deebi'uun hin jiru katiin hin jiru akshiniin hin jiru. Jalqabanii hanga xumuraatti. Laayiviidha tokkoffaa miira inni barbaadu sana achirratti fidda hin boossa taanaan achirratti boossa jechuudha. Kolfite taanaan si dhukkubee taanaan si dhukkubeedha. Blookiingi shaakala san hundumaa hojjettee kan kee qofa otoo hin taane kan namichi si cinaa jiru sana dhageeffachaati kan hojjechuu qabdu tiyaatira irratti. Diyaaloogii kee qofa miti. Sababni isaas inni achi dogongoree taanaan ati akkamitti itti fuufta. Itti fuufiinsa sana achirratti eeggata. Dhukkubbiin isaa dhukkubbii keedha dogoggorri isaa dogoggora keedha jechuudha. Waanumtu hundumtu achuma irratti immoo sammuun kee aktiif ta'e improvise gochuu danda'uu qabda dogongorri. Oduma fiigduu kufuu dandeessa. Kufuun garuu achirra hin jiru. Uffati sirraa bu'uu danda'a. Walitti bu'uutu jira. Muudannoota hedduudha sanaa wal qabatee kan nama mudatu. So si aynaan dafanii wanta sana sirreessuuf yaadu. Ijirra buqqifachuun qabdu gurri kees maaliin keessa atteeshiniin kee guutuun waltajjiirra ta'uu qaba. Baak isteej taate gurri kee isteejirra ta'uu danda'uu qaba. Maaliif eegdee seenta sagalee eegdee seenta kii achisii kennamurraa eegdee seenta waan ta'eef. Laayiviidha daayirekti gochuudhaaf mijataa miti. Achi keessatti dhaabattee daayirekti goota bakka wayii dhokattee daayirekti goota achiiti. Miira addaa qabu. Iniijita. Maal jette hin boossa hin maraatta hin kolfita. Miira addaa qaba tiyaatira jechuudha. Laayiviidha hin jiraatta. Saatii sanatti addunyaa sana jiraatta. Kan kee keessaa baate addunyaa wayii tokko hin jiraatta laal. Isuma sirrii guutuu saa tokkoof walakkaa turte taanaan saa tokkoof walakkaa jiraatta addunyaa sana keessa. Manni keessa jiraattu bakka ati jiraattu dubbiin kee umuriin kee maaliin kee tootaalii jijjiiramu haalli uffannaa kee tootaalii jijjiirameeti kan jiraattu. So tiyaatira jechuun miira addaa qaba. Egaa tiyaatira ganamee akkasumas dungoo bilisummaa yeroo baay'ee godinaalee Oromiyaa garaagaraa irra deemtanii ni daawwachiistu. Turii qabaa bakka garaagaraatti deemtanii yeroo agarsiistan ni dhaga'ama. Miira hawaasa bira jiru maal fakkaata? Yeroo deemtan sanattoo mudannoowwan akkasumas chaalenjii dhiibbaawwan garaagaraa sanirra qaqqabe jiraame kanneen nu kaasime. Miirri namaa jalqabaa namni tiyaatira hin beekan. Beekan inni seensi hawaasa miira addaan qabuuf tiyaatiraaf. Baay'ee tiiktookii waan baay'ee jijjiiramte ammatti yeroo sana gaa hin qabnu. Yeroo itti neetworkiin faa baduudha. Beeksisa hojjetaa jiru agarsiisaaf neetworkiin dhowwaama miti intarneetiin. Akkas faa yeroo taanu keessa ture yeroo dungoo hojjennu sun bara jijjiiramaa sana waan ta'eef jechuudha chaalenjii ture. Bishooftutti yeroo agarsiisnu sitti hima. Montaarboo baasneet biroosharii maxxansineeti magaalaa keessa naannofnee koottaa laalaa akkana tiyaatira akkana dungoo bilisummaa jedhamu akkana gatii seensaa fedha qabaachuu qofa jenne kadhan isaantii baay'ee miti bara kuma lamaaf kudhanii ta'ee kudhan gatii seensaa fedha qabaachuu qofa fedha qabaachuu qofa jenne laal kes gooneet gaafa achi geenyu namuu seenuu dida hin dhiyeeffannee maal jennaa na yaadadhaa ani immoo Rift Valley illee nan barsiisa baay'ee. Achi weekend ijoolleen digirii barsiisuun jira Rift Valleytti. Gaaf sana. Itti mee ripireezentaatiiviitti galmatti koottaa inni tiyaatiran qaba waan ta'eef warri fedha qabu achaa dhufu gilaasiin hin jiru jedhee. Gaaf sana. Ijoollee Rift Valleytti ani barsiisutu baay'inaan naan seena gaaf sana bilisaan. Nama xiqqootu seene nama xiqqoof sanaaf agarsiifna. Marsaa lammaffaa irratti garuu dabalaa dhufe achi boodeenumaayyuu qarshiidhaan Bishooftuu irratti sadaffaa yoo agarsiisne birrii 25 kaffalchiisne. Qarshii guddaadhaan amma kanamu agarsiifne achi Shaashamannee deemneerraa Adaamaa deemneerraa bareedaadha simannaan ture. Yeroo deemnu garuu yeroo kamuu kisaaradhaan deemna ture. Maallaqa baay'inaan kanuma kootiin fayyadaman ture. Mindaa iddoo 2-3 argadhaan ture yoositti. Akkuma isin jedhe gaazexeessummaa nan hojjedha. Inni ijoo nan hojjedha.
Rift Valley nan barsiisa. Akka carraa ta'e qarshii nan argadha. So qarshii walitti kuufadhe sanaan turgoona ture. Kuma yeroo sanatti amma kisaareetuma deebinu. Adaamatu hojjetaa jiru. Firaa'ol Darajjee jedhama aktorichi. Waltajjiin nuti irratti shaakallee fi waltajjiin Adaamaa tokko muti. Dhiphoodhaan nuti. Achi warri kutaa qaba tiyaatirichi. Warri eeguu qaba. So tarkaanfii sadi fiigee afuraffaa irratti akkanatti kanaan itti hirkata. In kufa shaakalan kana. Waltajjiin suni dhiphoodha waan ta'eef mucaan lama fiigee sadaffaa irra jira. Inni kun jala ga'eera agaasiidha. Meeshaa immoo kilaashuma isa sirrii qabateera. Oo dhufe kilaashichi sibiila waan ta'eef waraana mucaa. Kenneef qilleensuma irratti kana argate. Mucaan naannoo dhufeetu dhabbedha. Silaa gaafa inni lafa achi ol ka'u sadafiidhaan akkatti rukutee lafatti deebisa. Kana shaakalan. Mucaan kufee itti deebisuuf gaafa jedhu mucaan hin socho'u. Rukutamee maal godhu? Hin socho'u. Ani immoo bareera qarqara dhaabadhee indaarektii godhaa ture. Baasaan jedhu irrifate meeshaa lafa kan tiyaatiricha isaa inni dhiise. Achi galagalcha maal godha? Isheen haadha taatee hojjettu sirriifatte maal jette? Mucaan tiyaatiricha otoo xumureen gottonnee achirraa baasanii itti fufi jennaan itti fufuudha. Nama ajjeese itti fufamoo. Of wallaale jechuudha. Suni of wallaale. Inni rukute kun immoo rifatee itti fufuudha. Ulfaataadha. Hin beekne tiyaatira achi dhiibneetti gad deebiif. Isa deebi'u immoo haadha cal jedhee riiriita achitti. Isheen immoo ilmoo koo biraan nan bisiiniidha diyaaloogiin. Achi maal gooti gaafa dhokkubu maaloo na ajjeesteette. Inni miira mucaa sana keessa jireedha. Maaloo na ajjeesteette. Na ajjeesteette na yaadatee dhiibsa. So waltajjii irratti wantoonni si kufalchiisan hedduun. Gammadeen jira mudannoowwan ati nuuf kaastee wanti isin keessa dabartanii gartuu dungootiif akkasumas namoota aartii oromootiif jedhanii bu'aa baay'ee keessa darbanii gatii hedduu kaffalaniif kabajatu malaa fi si dabalatee jechuudha. Ulfaadhu galatoomii yeroo kee qaaliirraa keessumaa yeroo misirroo taatee jirtu kanatti immoo gara istiidiyoo keenyaa dhuftee yaada akkas miidhagoo nuu kennuu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Anillee guddaa galatoomi siin jedha. Akkuma nani ijoollee muraasaaf ka'umsa ta'e kana warri nuufillee ka'umsa ta'an warri ogummaa kana keessatti aarsaa guddaa kaffalanii haguma nan amma taa'ee si faana taphadhu kanallee carraan arganne hedduutu jiru. Warra nu beeknus hin beeknes garuu karaa nu saaqan baay'eetu jiru dhokatanii. Anumtuu beekuu dhiisuu hin danda'a garuu immoo karaa isaan saaqan irra imalaa irra waan ta'eef dhuguma kabajaa fi ulfina guddaa qaba. Ulfaadhaadhaa galatoomaadhaa gaafa keessanii teenya dadhabbii baay'ee xiqqoodha. Carraadhuma dadhabbii keenya taasifnullee nu arganneerra. Isaan garuu kanan arganne. Kanaaf ijoollee koos warreen afaan dadhabanii miidiyaas akka miidiyaatti warreen nu promootu nu gochuu nu jajjabeessu nu faanaa turaniif. Warreen akka nama dhuunfattis waa nu nyaachisanii waa nutti bitanii yookiin immoo waan kiisa isaanii qaban irra jabaadhaa jedhanii nu jajjabeessaniifis hundumaafuu kabajaa fi ulfina guddaan qaba. Waan tokko garuu nan abdadha. Industirii aartii Oromoo keessatti diraamaadhaanis, fiilmiidhaanis, tiyaatiraanis iddoo guddaa ni geenya. Hin milkoofna. Isinis Addis Miidiyaa Neetworkis kabajaa fi ulfina guddaa isinii qabna. Ulfaadhaadhaa. Ulfaadha baay'ee galatoomatillee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessummaan kaaribuu keenya har'aa nama aartii hojii aartii hojjechuudhaaf bu'aa bahii garaagaraa keessa darbee dhaloonni aartii kana akka baratuuf akka guddisuuf akka hojjetuuf illee nama daandii banee gama daayirektarummaatiin akkasumas taatummaadhaan ogeessaa tiyaatiraa ta'ee nama hojjetu Fiqaaduu Daadhii waliin turtiin taasisni kana fakkaata ture. Isinis filannoo keessan AMN Plus taasifattanii nu faana waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniif jenna. Torbee keessummaa kaaribuu kan biraa qabannee dhufna. Hanga sanatti yeroo gaarii.